Ashama jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota YouTube galaana faarfannaa akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqa har'a biraankii tokko isinii qaba eegulee biraankii sunis maali jechuu dandeessu amma biraankii eenyurratti hojjetanii abbaa manaa korratti hojjeta abbaa manaa korratti hojjeta isin immoo na eega ammanni ufutti nafaana tura har'a boombiin irratti os abbaa manaa korratti biraankiitiin innis maali yoo jettanii abbaa manaa ko bicha irratti miti kan hojjetu faamilii korratti illee darbeen hojjeta hunduma isaanii irratti bakka biraankiitiin boombii oosa kalas bakka amma kana jee himullee hin danda'u maalin jee amma beektu mana ooleera innaan hojii naqeera an hojii aqee inni mana ooleera maal hojjechaa akka oolee maalirra kol'anam hojjechaa oolee birrii fidee dhufee jira amma birrii keenya walitti finnee nyaata bitanna wajjin nyaanna malee kan kootiin nyaattu san hojjechaa ooleetiin hin jaane haa ofootiinnis san hojjechaa ooleen hin nyaattu birrii fidii wajjin nyaanna wajjin hojjenne jaa waan inni joommu na wajjin turaa ilaala amma haa ufushee amma inni ufutti immoo nafaana tura ufaa jiran amma ciisaa jira bakka ciisaatii haa ufooni amma inni ufutti nafaana tura isiin jaa hordoftoota koo haa ufoqee waamee ufa qofa ufee jira abbaan manaa koo amma kun as jira duuba koo jira isa duuba koo jiru kana abbaan manaa koo eenyu beektu isinitti immoo haa ufuqaa ufaa jira barri banamuu fidide fakkaata isinitti immoo haa ufuqaa isinitti har'a surprise isin go'a hordoftoota koo eenyu akka ta'es asumaan bartuu baay'ee keessan biyya arabaatti heerumteettamu maali jechuu dandeessu heerumeera abbaa manaa nan qaba hin hojjeta innillee hin ufuqaa haa ufu isa beeboo fuudhi deemu haa ufuqaa ufaa jira amma ufee jira eessa jira yoo jettanii abbaan manaa koo inni biyya kana keessatti jechaa inni biyya kana keessatti eessa jira yoo jettan abbaan manaa koo eessa jira mi'aattima isa kana eessa ooltee uftaa jennaani maalifate wajjumaan oolle miti wajjumaan turre miti jee garaan laafifate inni abbaan manaa koo ndiira baansi waamaa oolillee isa kana isiniin jakumareedo isa kana na isa oolte har'aa si barbaadaan oolee eessoo turtee ufta jennaan ani si faanuman oolee ati maafi na barbaadaan aan jenna inni akka carraatee ani tun argine malee na faanuma oolee wajjumaan oolle inni abbaan manaa koo biyya kana keessatti isa kana isiniin jira kun qabeenya kooti qabeenya koo isa abbaa birrii na taasise isa dispooraa na taasise abbaan manaa koo sirriin qabeenyi koo jireenyi koo inni gara fuulduraatti illee akka ijoollee godhee guddifa'uuf onnachiisaa jiru isa kam yoo jettanii isa kana baay'een isaaniillee jiru fidee isinitti argisiisu qaana fida ashama ammallee deebi'ee ufeen jira abbaan manaa kun nama isa kam akka ta'e isinitti mira maaliif akkas jetti feeneeti maaf kana jetti jechuu dandeessu biyya Oromaa keessa hanga jirrutti amma biyya Oromaa keessa jirrutti gaafa biyyaa baane maaliif akka mana baane yaadanna taanaan heerumuuf yookaan mana dhaabbachuuf yookaan biyya Oromaa keessatti daa'ima gochuuf miti maa Itoophiyaatti dhiira dhibe Oromiyaa keessaa dhiira dhibe Oromiyaa dhiira dhabe dhiirri guutee Oromiyaa keessa gaafa biyyaa baane maaliif biyyaa baane beektu hojjetachuuf dalagachuuf biyyaa baane inna kanaaf wanis kana fakkeenyaaf isinitti mee amma waggaa 5 ta'anii biyya Arabaa waggaa 5 amma biyya Arabaa ta'etti abbaan manaa koo amma isinitti argisiisee baaldis nan qaballeeti waa baay'een qaba beektu warra akka kootaatanicha eenyu faana akka ture goddanyaan koos abbaan manaa koo hiriyyaan koos qabeenyi koos kanuma bakka buruushima kana madaamin koo illee natti geeddartu buruushima naginaa geeddaruu diddee innaa sababa maaliif kana yaaddee maaf kana fiddee jechuu dandeessu baay'een keessan biyya Oromaa keessatti baddanii otoo bakkeerra hojjetachuun bareedaa nama hojjetateef garuu beekanii hojjetachuu fi bakkee baduuf hojjetachuun garaa
amala ofiitiin hojjetachuu fi bakki baduun garaagara sinii galee kanaafuu amma biyya ormaa jirtanitti maaliif akka uftan maaliif akka baatan itti yaada beekaa of baraa baay'een keenya dhugaa waaqachaa ani nan beeka namuma biyya arabaa ofii kiristoos jecha nama nan beeka ibbatti warri na beektan jirtu warri nan beeknillee jirtu waan akkasii warri beektan jirtu ani namuma wajjiniin biyya arabaa kan ofii dura koo kan dhufee haasaaf waa tokko haasaa utuun boqochiisin amma har'aa kan dargaggeessa bakkee boqochiisaa jiru kan nama beekne karaa deemaa boqochiisaa jiru baay'eetu jira obboloota koo obboloonni koo shamarranii keessumaa mi'amaa jirra of mi'aa jirra haa qabannu maaliif akka baane sammuu keenya taa deebinooni ofitti deebi'aa xiqqooshi biyya arabaa kan uftanii dhiira oromoo dhibe miti of jijjiiruuf maatii keessan jijjiiruuf baay'een barumsa isaa dhiisee dhufe baay'een daa'ima dhiisee dhufe asitti daa'ima hin qabu jedheetu dhiira biraatti heerumee gangaramee sheek akkas naan jedhe paasteer akkas naan jedhe ji'a ollaan irra deeme obboloota koo maaliif akka manaa baatan of yaadaa of beekaa isiniin ji'a ergaan koo har'aa yoo isiniif galatti warra isiniif galu like naa godhaa share naa godhaa subscribe naa godhaa YouTube ko please oromoo please YouTube ko subscribe like share naa godhaa naa ilaala video ko banati YouTube kun irratti cufamuuf deemaa jira please ijoollee oromoo na gargaaraa isiniin ji'a